Jilee online irratti dalagatuutan dhiyeenya kana dhuftee hamster combat tap swap afaakoin hedduu dhagaa jileen tap godhanii online irratti maallaqa dalagatan jaanii ittiin nama shawwadan jechuudha. Wanni isaan jaan kun hundinuu kijiba jechuudha. Yoo kan dhugaa tootee jechuudha namni ammaan tana guyyaa tokkotti isaan jechuudha hamstari guyyaa tokkotti hordoftoota nama miiliyoona 2 ol arkate. Amma immoo karaa miiliyoona 30tti siqaa jira jechuudha hordoftoonni isaanii jechuudha. Kanaafuu namni miiliyoona 30 isaan hordofu kuni tap godhee maallaqa argatu toote maaliif dalagaan barbaachisa yookos ta'e jaallan maaliif dalagaan barbaachisa namni taa'ee mana tap godhee dooraa argachuudha jechuudha. Kanaafuu wanni kun hundinuu it is productive programidha kun bakka akkaatuma bireen sammuu teenya bireen waashittiin godhanii karaalee ittiin dhugaattis ni jirti karaalee tokko tokko karaalee kooyinaatiinis ni jirti karaalee kooyinaa karaa dura ittiin bitanii kooyinaa ittiin gurguranii maal jaansanii akka addunyaatti leegaal ta'eeti kun ni jira garuu immoo isaan maqaa san fakkaatanii maqaalee hedduu jira isaaniif fakkaatee jechuudha warri dhaabbattoonni gurguddoon jechuudha karaa biiliyoona meeqa maallaqa tana dura akka addunyaatti namarraa walii qabanii warra badee jira jechuudha amma kana immoo karaa qabatamaan karaalee dhagaatiin gisee siifidu wanta kana gisee taaptaap gootu jechuudha guyyaa teessee sammuun ta'e waan taaptaap gootu malee waan takka yaaddu jechuudha kooyin ammoo guyyaa maas karaa taaptaabii kana miiliyoona 5 ol sii kana siin jaanii dirqama guyyaatti miiliyoona 5 ta'e ilaaluu qabda isaan guyyaa irraa hordofuu qabda ati yoo barnoota jiraatu taates immoo karaalee amantaa keessa namni jiru soo ta'e taate karaalee zikiriitti si dhabamsiisan jechuudha zikirii gootu taate salaata zikirii gootu sanii isaan kanaan si harkaa dhabamsiisan salaataa kaatu sanii ati taaptaabii jirta miiliyoona maarree naqeettaa hin dhaqqabdu jechuudha salaata kee irraanfattee qoy boodaan salaataa attaa zuurii asrii nidaa asrii makriban sarkaa facaasanii jechuudha. Yoo ka jireenya keessatti haxannaatiitiin saawwata haxannaattii qadeemtu taate hoo haxannaatiitiin san akkaatiin haxannaanis godhanii jechuudha. Keessattuu mal ijoolleen barattoota hedduu takka hin shawwadaminaadha waan kanaanii ammas waan kananii dalanii hojjetaniillee osoo dhugaadhaan parsantaa takka illee ta'uu dhugaa taate wanni kuni karaalee laayisansii adda addaa si gaafata Itoophiyaa keessatti illee hin dalagu wanti kun jechuudha. Kanarratti yeroo ta'an hin gubina akka isinii pilaana keessaniin success taatanii karaa keessanirra hin deemne isin godhuuf jechuudha wanti kuni. Gizee ati teessee taaptaap gootu kana tamaarii yoo kataatu taatellee akka ati haxannaanis gooti. Miliyoona meeqa geessee siinjaa miliyoona 5 amma si caala 10 gaata karaa kanaatiin barnoota kee irratti irraanfattee jechuudha. Yoon baati guyyaan isaa yoon baay'atee nama kanuma eeydaa jechuudha. Guyyaatti ammas nama 5 nama kana yoo invite gootee hagan harkatta siinjaa. Invite namaan godhattee dirqama nama kana barbaaddaa jechuudha. Siigalee shayitaanni gizee wanta keessatti ibidda keessa seene. Ibidda san keessatti immoo nama biraa akka invite gootee waliin seentu godhaa jechuudha. Invite jechuun immoo karaalee inni kooyinaan si kana jiru kana karaalee systematically nama kana hunda ittiin control godhu. Saayibaan jechuudha nama akkaataa walitti dhiyaatuuni karaa kanaatiin jechuudha nama kana karaa online kanarra fidee jirtu bakka amma karaa TikTok dhufanii karaa TikTok irratti ijoolleen hedduudha dhugaadha wanni hundinuu karaalee ittiin faayidaa isin qabdi miidhaa isin qabdi garuu kun immoo irra guddin faayidaa isarra miidhaa isaatii irra guddaa keessattuu biyya teenya keessatti jechuudha karaalee hojii kanaa osoo hin ta'in karaalee online karaalee yoo kadalee dantaate karaalee content creator'idha yoo taates yaada haaraa fiddanii yaada haaraa buqqisitanii aadaa haaraan waan haaraa yoo asirratti baatan taate karaa biraatiin famous taatanii waan bareedu dalaguu dandeessan jechuudha garuu kun immoo taaptaap gootanii maallaqa argatan jaanii yeroo teessanitti taphatina warri immoo waa'ee taaptaappii kanaa isin himna jennee odeeffannoo as himna jaanii as ba'an kun hundinuu si fayyadamuuf yeroo takkatti viyuu meeqa argatan sababa keetii jechuudha osoo ati isaan hordoftu hundinuu suma fayyadamee deemuuf malee waan dhugaa takka waan sitti hin qabu waan kana hin fayyadaminaan isin hin jaan akka nam tokko jechuudha akkaan jala deemetti illee waan kana ilaaletti wanni kuni parsantaa 80-90 waan dhugaa takka hin qabu jechuudha karaalee zikirii fi salaata keetirraatii fi barnoota keetirraa jireenya keetirraa si harkaa facaasoo ta'e malee faayidaa takka siif hin qabuun sin jaan fayyadamii waan kana.